Shamarra kafuulee daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa faamilii jirtu nagaa keessatti anis nagaa kooti galata waaqayyoo guyyaa har'aa maalan qabadde dhufeessitanii mulunaa fi wantuun jechuudha mulunaaf obboleessi mulunaa jechuudha kun ala kana jiru biiftuu barumsa keessanii dhufanii jechuudha mana barnootaatiin ga'anii dhufanii ani immoo wayin irratti yaada jechuudha kursii hojjadheera kun shaayirra kaa'een jira jechuudha kursii dhiyeessuudhaafini kursii sanarratti viidiyoon akka hojjetamu barbaadani akka duratti viidiyoo mulunaan na dideera jechuudha amma maalan godha seetan viidiyoo hojjannaa jedheen simmi jedhee banee kaa'ee ciqiciq nan caqacaqachuudha wal lollachuudha maaliifi viidiyoo hojjechuun afaan didee jechuudha koomentii argeetu koomentii tokko waa'ee baay'ee arrabsoo egaa waan xiqqoo isaan hin beekanii waan xiqqoo dafanii aaruu jechuudha inni hojjedhu didee jira afaan hojjechuu didee jechuudha amma maalan godha kursii dhiyeesseen viidiyoo akkuma inni akaanii noormaalii akka nama hojjetu ciqiciqii gaditti fuudhachuudha biiftuudhaadha misaa kan hojjetee hidhee hisadha arrafaan ture jechuudha immoo kursii isaan hojjedhe jechuudha amma zayitii itti baay'istee irraa qarraree maanni hojii maasirkaa badee baay'inni isaanii ciqiciqii gaditti bu'a jechuudha maal akka inaara dafee taara dafee tubbinni yaara jechuudha innaa sanaa isum dhugumaa godhee bunni godhee aarsa inaara mulunaan innaa waan ta'u naaf haadha laalaan isin jedha ani akkam biraankii hojjedhu tun ta'in akkuma nama noormaalii viidiyoo hojjetuttini fuuldura isaanii viidiyoo kaa'aa jechuudha innaa nagaatti tura kursii dhiyeessa. Daawwattoota keenya chaanaala kanaaf haaraa warra taatan sabiskiraayib godhaatii gara maatii keenyaatti makamaa kanuma isinitti himuuf hin deebi'ee dhufe mulunaan fayyaan gadhufanii taa'anitti nagaatti tura har'aa hospitaala qaxaroon qabachuudha waa'ee garaatti baachuu kootiif jechuudha har'a maraacheetuman ba'ee bada jechuudha biraankii akka ta'e sittin immoo mulunaan viidiyoon afaan hojjechuu didee gudiin itti baadha dhufe natti dhufe kursii nyaannaaf malee waan biraaf miti. Ashamaaf fuunee daawwattoota keenya kabajamtoota keenya sin jaalanna sin kabanya akkam jirtu chaanaala kanaaf haaraa warra taatan sabiskiraayib godha sinin jennaa cirees dhiyeessinee jira jechuudha haala kanaan dhiyaatee jira jechuudha cireeni hara ciree nyaachuudhaafi wanta nuun kadhadhu kana. Sorry, nu kadhatan qabu. No. Aku tahu mau itu kau malati, deh nggak kisah naik jalan. Garam bersama kati ucara foto jadi zaiti sini tu kongkar, sini tu. Wajib serkama bade. Bekana kora. Zaiti siapa sih zaiti rakyat. Mudah zaiti masalah itu gesi itu riuta sih kertimo. Mati kodi pada zaiti masalah. Kau vitamin ini dah zaiti nama sana mana tu. Jadi pada ni kabar kita ni makaroni udah jadi. Zaiti kuru free no jadi zaiti saya cuda. Dah waktu tu. Maju cuda. Tiba-tiba saya nara. Anti-anti saya jalan. Jadi, Usten, belum saya campur. Usten. So kita luas sebenarnya. Wanti yang boleh saya kena makan masih wanti. Wanti yang boleh saya kena. Saya boleh beri kerja jamu. Zaiti cak akak ada. Masih mesti saya Ramadan. Makaroni besar. Ini dah bos terfalat terus. Jadi, saya makaroni besar lama file. Wajib solat le. Wajib solat. Guru-guru yang ada di mana? Guru-guru kita yang ada di. Wanti naraba wajib. Naraba. Mai juga. Nada mau jadi apa? Mereka wajib. Akan
Akkasii hojii kan kee jaaleef jibbisee mireen sobdaa haamuu nyaata. Jala jettee. Nama deemta. Maaliif garuu kan hojjetu? Zaidi kan hojjetu. Hojii dideera. Na gargaaruu dideera. Waan dubbattu? Na hojii. Bakka waliin qabatu. Waliin bareeda. Abbaa beektu. Taphis. Maaliif akkatti hojjette qola? Mi'a. Zayitii bichaa. Zayitii duwwaa. Mucaan zayitii dhugdi moo zayitii? Mee suufii barbaade akka ture kun. Zayitii bichaa. Zayitii lafa seenii tokkoon qarrare dhugaa. Maal gororeeyyuu? Akkamitti amma sanaan dhugdi moo? Lakkiitti ni gatti. Maal gooti? Fuula isheetti ni gatti. Hojii wallaalchisa waan ta'eef. Duratti qorumsaa hojjetee nyaata. Maaliif garuu? Maaliif? Inni? Oomishoo isaati kaardite? Mammaani gallaan zimmee? Waaqni gara hojjetu kun jiru. Oomishoo isaa nagee kun oolu hojjeta. Ati maal asatti? Na qoqqoo keetti gara makaatiitu hojjeta. Amma ni gallaan na hojjechuu didde. Maaliif? Si, wal. Nyaata jiru nyaata. Filfiraan beekamu nyaata. Shunkurtii garuu hin darbamu. Abe! Nagaa bultanii? Nagaa. Eeyyuu. Aaru jennaan dide. Nyaasa jennaan. Aaru jennaan hin dide. Viidiyoo argeera. Isti kana booda viidiyoo noormaali hojjechuu hin ta'e. No? Yoo danda'ame isti kana booda nan jaala. Yoo danda'ame jechuudha. Aaru dibee boomuu dibalee ta'a. Maal akkasii kun barbaadee gargaara? Kalchaadha waan Mastaasiin jedhee barate. haadhu kattu iyyuu suuruma iyyuu fuula bitti argattu. Juraaleen akkasii amma Itoophiyaa keessa zayitiin fuulatti dhiqatanii akkasitti hojjetu. Maal rakkoo qaba waan jiru ni qatta. Dhugaa? Hojii wallaalchisee hin jedhamu. Hojii maa wallaalcha? Nyaadhu. Hojii maa wallaalcha qaba? Kookkanatti tufee waan ta'eef. Shunkurtii garuu Zayitiin meeshaa kamaan galabbatu. shunkurtii murta. Shunkurtiin murtu. Garuu zayitiin durumaan galabbata. Maaliif garuu? Maali? Irra fudhatu gosi namuutu. Hojii maa wallaalchan garuu? Abboon isa nan. Duratti sirriitti hojjettee nyaatta kun waldunoo masakkara. Maaliif sittiin hojjette? Beekaa dhuman akkas godhe bakka dhanis. Kan lammata sitti hin deebine. Akka lammata namni itti barbaada. Kana booda yoo hojjeta seete. Eenyuun nama hojjetu kana jaalu? Silkii saasee adeemu malee waan isaan itti himu daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya aannan aarsannan haaruu tonna afaaniin haaraa jechuudha. Akka narree isaanii wadaalanii kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu nageen. Dhugaa maa baay'ee nu jibbeessin jechaa jiru dhugaa jiru. Isin immoo akka isin jaallattu isin hin beektu. Nagaa gaafuma isin. Samoona kana narra jirti. Kirriirra noomaa. Mokoroon isin ta'u? Bakka. Samanaa konaa kennii nan deemaa jechaadha. Inni loolu.
Zatanaa keessi dabalee si kennaa Wan, tara giliga. kanarratti irraa jaarsummaa siboo asumaan Miqaanna dhoowwan masa kun. waan jettan yaada illee keessan lafa dhugaati. Itti meera bara. Mul'inaan narattee itti meera duratti. Dhiisii naa jechaa jiru. Na gorsaa jiru garuu. Si gorsu dhabde malee ana na gorsaa jiru saana. Annaa baay'ee sin garama. Jirra kun har'a geenye irraa nageenya immoo sin gafachuun illee si yaaduu hin himne walumaa gadi fiigata fidha. Wanti battechaa yeroo jireenyi immoo biyya keenya baay'ee qilleensa akkasii nama ofuu barbaada. Amma natti ulfaate immoo jireenyi isaa durii. Namni tokkoyyuu dhufaa jira ganaa natti ulfaate. Asii immoo kun immoo ajajamee jira baatti jira innis qophaa'eera. Innis uumama fedheera. Biiftuunis kun tokko galtee. Guyyaatti daabbarii birrii maalirra teessistee hojjeta. Guyyaatti na taasisee birrii 15 irra teessisee hojjechaa jechuudha laala. Oma of tamammaneetu waan nagarisi. Daayipparii na guddadha eessallee. Sinna jenna malee. Akkasii. Wali gala. Wakaan nagaa hin baqqaancuun naati. Nagaatti walaa isin wajjin nyaata guutee. Nagaatti caa'uu laayikii godhaa maal hundee laayikii godhaa. Laayikii keessan immoo laa. Wanta laayikii Takka godhaa takka arguu. Laayikii godhaa. Like, share, comment. Godhaa. Subscribe biraana. Isiniin jenna. Jajjabinni keessanii bu'aa keenya. Dhugaadha. Nu jajjabeessa. Isiniin jenna nagaatti nu oolaa. Ciao. Bye Malee akka bye. hojjetaniif laayikii keessan murteessaa waan ta'eef like, share, comment, subscribe gochuu akka hin dandeenye.